Ani yeroo baay'ee jalaa fudhadha garuu baay'ee jalaa fi uummata ulfaataa akkanaa kana uummata guddaa uummata ulfaataa uummata kabajamaa afoo dhaabatanii haasa'uun dur salphaa wayina fakkaataa garuu amma guyyaa akkuma yaadadhuun ulfaataa deemuutti ka'eera. Maaliif uummata guddaa baay'ee uummata ulfaataa ummata ulfaataa akkamii akka ta'an garuu kan ubbeennu kan ani beeku qabna. Wooma xiqqoo hona dubbadha baay'ee illee haasa'u iddoo akkanaatitti illee argame illee beeku jalqabii koyyaa saba Oromoo saba kana badde ummata biyya biraa ummata yookaan saba biraa warra biyyatti dhufnee waliin hagana foollee dhaabadhee dabarseera ta'a dabarsee akka dabarseellee ta'u nama kiyya waliin garuu hagana nama hagana afoo dhaabadhee beeku kanaafuu yoo xiqqoo harkaan badde dhiifama naa godha. Mucaa kiyyatu waan aan jedhe dheeda deemuu kiyya Torontoo dhaqaa kuni sirbaa miti waa'ee sabaatii jedhanii natti himanii fi afaan tokkoof lama waan dubbattuu qabda waan naan jedhaniif deemuu qabaa jedhe. Mommy, what are you going to talk about? Naan jedhe. I am going to talk about unity jedhe. You really got a point, but don't get nervous and emotional when you get to the stage. So on honor of my two boys, which have really big desire, because young people are here, so I'm starting with English. The big desire born into my two boys is when we are going to be reunited. Even if we show up, some people ask us, we don't speak in Oromo, so they think we are second citizens. Some of them, they look at us if we are outsiders, how we are going to be reunited. This is the question they ask me. I live with young people. Next time, when you see those two boys, hug as much as you can, because they love to be hugged. Na, endebi, galatoma. Jalqabaa fi Oromoffaan speechii katabadheera yoo danda'e dubbisee. Duraan dursee obboleeyyan tiyya ka dubartii YouTube irratti gaafa isin keessumicha kana jalqabaaf keessummeessitan kan naa dabarsitanii namni naa ergee isin argeera. Galatooma ulfaadha isiniin boona ammallee ganaa nu hafa nu yoo duuba dhaabannee saalfatullee dhiibnee barri ka saalfannuu miti barri ka sodaannuu miti barri ka utaallu barri ka iyyinu yoo nu dhaabannee iyyine malee warri dhiiraa callaan mirga nu galchuu hin danda'u. Barri dhudhee barri shaashii keessa akkasi dhukanneeti raasa keessa fiinu sun darbeera. Nama jirutu dhokata. Eenyuun dhokane. Dhokannullee nu hafaan jirtu. Godatti illee gallu nu hafaan jirtu. Alallee baanu nu hafaan jirtu. Kanaafuu ani waa'ee politikaallee baay'ee hin beeku. Waa'ee tokkotti callaa lamaaf sadii callaa beeka. Namni yoo tokko ta'e yoo wal jaalate yoo wal amane malee eessa illee hin gahu. Kanaaf saba kiyya biyya bahuun keenya biyya ta'uun keenya balbala walii ta'u. Warri mana citaa keessaa baatanii jirtan akka kiyya mee namni mana citaa keessaa baatan jirtu namni mana citaa keessaa baatan akka kiyya galatooma warri mana citaa itti dhibbisee argitan mana citaa dhibbisee warri argitan mani yoo dhibbisee urgeema san callaa dhaqaniituma citaa tokkocha kaayanii beekammoo diiganii citaa moomaa faana wali qeedanii jaalan warri mana qabdanii leettan kan haarawamoo jechuun dadhabaadhaa jechuudha. Gollaadhaa beeka jechuudha. Citaan haaromni dadhaan
mana qabanii ijaaruu danda'a. Citaan moofaan ciccit ofitti mana xiqqisuu dhooguu danda'a. Ani mucatti qotee bulaa waan ta'eef mana xiqqisuu illee waan argeef gara manaa dhadhatte lubbuu dhiifama naa godha. Warri baadiyyaa irraa dhufne warri magaalaa dhuftan maayii sana gaafadha waan citaa kanaa. Warri waa'ee baadiyyaa beekne I'm sure zarii keessanii dhoo taate baadiyyaa irraa baay'ee goma dhageettan. Kana waan ta'eef ebaluutu beeka, ebaluutu wallaala. Suni gosa san, suni gosa asii. Ani amantii yoo na gaafattani, ani kiristaana. Isin islaama ta'uu waaqa kanaa ta'u. Awaan barbaade ta'uu hin dandeenye. Garuu awwaala abbaa kennaa boqotanii baasan. Awwaala akaakayyuu kennaa boqotanii baasan. No asit cinne mee balbala mana namni balbala ofii balee asin baleeti namni biraa naa eegatu hin jiraatu irratti. Balbala keenya ofitti banne asitti gosaan cinne asitti balbalaan cinne asitti biyyaan cinne balbala namaa bannee baluu qabna. Hinga takka amantii hirkifanne takka kanatti hirkifanne gara kan ciccine haga malcin baay'ee gisee dheeraa fudhateera. Amma garuu bisaan lubbuu ga'e jedha Oromoon. Bisaan lubbuu ga'e inni uf gee du'aatuu ga'ee jedha. Duutillee geetti lubbuu birallee dhufee amma funyaan irra ga'e. Dubbiin dheeratte baay'ee fardatti hin fe'an. Mammaaka tokko isin himee fixadha. Daqiiqaa 15 naa kennani gaaf durii amma ija babaasaarani gadi isin dhiisa. Mammaaka kan asin dura dubbadheera nama haqootti addarra deebi'a. Mammaaka qotilee torbaati. Qotileen torbaa warra ittiin qotachiisutti aarteeti hin baqannaa sangaan hin dheedaa. Saa akka marga mishaa dheechisanii. Kormin urgee maratti akka barbaadetti jiraata. Nu garuu hin qonna dhumanne hin bannaa jette qotiloonni. Qotileen torba wal qabattee badde. Tokko daamne, tokko baadi, tokko adi, tokko gurraacha, tokko diima, tokko hoole bar. Egaa adii qaba jechuudha. Qotileen kun wal qabattee badde hobalaa nyaatuuf irra marsa. Waraabessi nyaatuuf irra marsa. Qotiloonni tun mala dhaatte guyyaa marga argattee marga quuftee dheeddee itti tolee akka mishaatti tolee ooltee galgala yoo qotiloonni tun galteeti ciisuuf kaatu hobalaan irra marse. Qotileen mala walii himte. Maala taatu jee bineensi dhiifama bineensin irra mara. Maal taanaa akkam taanee harabaafannaan nu fixanii jedhe. Achi ka'ee tokko maal jedhee jedhan akkana haa taanuu jedhan. Baadii ufafoo gara galchine duuba walitti dachaane gara jirruun haa eeggannu akkuma jirrutti jedhan. Garanaan ka dhufellee ati waraani. Ka garanaan dhufellee ati waraani. Jedhanii walii galan. Ofirraa ari'an hobolaa kana bineensa kana. Ari'an. Shot jedhee dhufe bineensi. Adii bira dhufee ati abboo ufumaa beema du'aartaa jedheen adichaan. Ati isinii jedhe ufumaa du'aartanii jedhe adichaa hojjattiisee. Uduu adii kan of keessaa baaftanii kanaafuu isin hin arginu. Karaa isin nyaannu hin qabnu. Akka itti isin nyaannu hin qabnu. Isin adii maka namaaf of keessa keettanii akkana dhumattanii adii kan ofirra ari'aa jedhe. Adaa dubbiin achi jirti adii kanatti faqnu kun gaara keessaa yoo yaan arginaa jedhe bineensi adii. Adaa adii kana dhumatarra jaran adii kan ofirraa haa ariinu nurraa haa deemu inni jedhe. Imana ari'atanii ree jedhe. Jaran imana ari'atanii beena argeena nyaata bineensi kun waliin baanee jedhe. Lakki waliin illee baanu akkana buluu hifanne akka taate ta'e ati nurraa deemi. Hillite. Adiin gaafa lixee Jisise butuchee nyaate bineensi. Butuchee isa nyaate kan maal godhare hojjee jira waan waliin lolatuun qabu. Wadhaanatee gaafni cabee bineensi nyaate. Gaafa kaallee dhufanii gudii arginee jedhan
haga adin bay kabaru kana be argine jiran baru kana kufne udu kun jiraatu baate esa isin arginu barun kun garu akuma lagu bagallalu akaji'a akubjiti mudata jira aadaati si badara ku ufraban basani eni isini gababsa otulonni torbanu gara badde mujuk gode binesi kara ayase ilman oromo ngidi torba olta udanden gosa torba olta udanden torba tamalle ta udanden yo wolin qaban binesi no fita ufa ennu e bifama wa qayyo sanayi